የቀይ ባህር ፍላጎታችን ከሶማሌ፣ ከጅቡቲ፣ ከኤርትራ፣ ከኬንያ የሚያጣላ የሚያዋጋ መሆን የለበትም። ኡላ ገላና ዲማፍ ጀኔ ኤርትራ ወሊን ሎላይን ሴኑ ጀደን ሚኒስተር ሙሜ አብይ አህመድ ያይን መነመሪ በከቦተ ኡመታ ከሚሰራ ቢቶቴ ሰደደመ ኩመላማፍ ደደሚ ሸንታ አመረቲ ዲሞተ ሚኒስተር ሙሜ አብይ አህመድ በልናን ረቲ ዱበተን ኬሳ ቶኮ imma waliigaltee Pretoria fi haala naannoo Tigraay waliigalteen Pretoria waliigaltee seena qabeessa kan jedhan ministeerri muummee Abiy lola mo'annee mariidhaan xumurre jechuudhaan waliigalticha ibsan waliigaltee seena qabeessaa fi muuxannoo kan ta'edha waraana dhume waraana mo'annee dhaabnetti nagaa kan buusne nagaadhaaf fedhii nuti qabnu agarsiisa seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan lolee osoo mo'achaa jiru mariidhaaf yoo ta'u waan hin jirres jedhan kun maaliif ta'e yoo jenne nagaaf dursa kennuudha waliigalteen sun immoo bu'aa fideera waggoota lamaan darban lolliin turre kun waan guddaadha tajaajilli mootummaa hundi dhaabbate sun akka deebi'ee jalqabu ta'eeras jedhan ta'us hojiiwwan waliigaltee kanarratti eeramanii qixa sirriin osoo raawwatamin hafan keessaa tokko loltoota hiikkachiisanii gara nagaatti deebisuu akka ta'e seeran loltoonni akkaataa waliigaltee sanaatiin deebi'uu hafuun dursa kan miidhu uummata Tigraay dargaggeessi hojjetee baratee biyya gargaaruu malu maqaa loltuutiin taa'ee gargaarsa uummataaf deemu nyaata isaaniif waggaatti birrii biliyoona hedduutu as jedhan namoota qeerraa buqqaan deebisuu kan ilaalenis kutaalee akka raayyaa fi salaamtetti hojii gaariin hojjetamu eeruudhaan walqaayitti garuu akka yaadametti akka raawwatamne himan gama naannichaatiin deeggarsi ga'aan yoo taasifame mootummaan federaalaa namoota buqqaan kana saffisaan qe'ee isaaniitti deebisuuf fedhii guddaa qabaachuu seeran siyaasni namoota buqqaaniin hojjetamu balaa qaba dhimma kana siyaasarraa adda baasnee namoomaan ilaaluu barbaachisa eegasii dhimmootaafan mariidhaan furuun ni danda'ama jedhan waggoota lamaan darban bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gaaffiin uummataa nagaan akka deebi'u lolli dabalataa akka hin jiraanne dhamaaniiru kan jedhan ministeerri muummee Abiy kanaafis galateeffamuu qabu jedhan obbo Geetaachoo Raddaa fi itti aantonni isaa waggaa lama lolli dabalataa akka hin uumamne mariin akka jiraatu godhaniiru lola waggaa lama ture irratti isaan qeeqnus hojii waggoota lamaan darban hojjetaniif galata qabnaa jedhan akkaataa waliigaltee Pretooriyaatiin yeroon bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa fi itti aantota isaatiif kenname waggootni lama waan dhumeef amma gamaggama raawwachuun kallattiin itti aanutti deemuuf qoratamaa jiraachuu seeran yeroon waggaa lamaa waan dhumeef sirreeffamni seeraa ni barbaachisa kanaaf ammoo waggaa lamaan darban qoratamuun sirreeffamni ni taasifama sirreeffama kana booda bulchiinsi yeroo haga filannootti aanutti uummata akka bulchu filannoo akka qopheessu qoratamaa jira bulchiinsi yeroo obbo Geetaachoo Raddaan durfamuu fi hooggantoota siyaasaa akka TPLF waliin marii gochaa jirra akkaataa marii kanaatiin waggaa tokko dhufu kana sirreeffamni taasifame bulchiinsi yeroo kan itti fufu ta'a jedhan marii fi qorannoo taasifamaa jiru kanaan boodas jijjiiramni hooggansaa taasifamuu akka danda'u seeran gama kaaniin gareewwan naannoo Tigraay keessa jiran tokko tokko raayyaan ittisaa lola naannoo Amaaraa fi Oromiyaatti qoodamee waan jiruu fi yeroon lolamuu qabu amma kan jedhan olola deemu quba qabaachuu siman ministeerri muummee Abiy akka kiyyatti kanan gorsu inni kun sirriinatti hin fakkaatu dhiisaa kan jedhudha lolli kana dura simbaasne amma simbaasu falli marii qofa kan jedhudha jedhan akka mootummaatti lolaaf fedhii osoo qabaanne haalli naannichatti ta'u lola jalqabuuf sababa ga'aa ture kan jedhan ministeerri muummee mootummaan ammatti kan tattaafatu nagaa qofaafi jedhan qorannoo taasifamu booda mootummaan yeroo naannichatti ramadamu hojiilee loltootaan wal qabatanii fi namoota buqqaan qe'eetti deebisuu akka hojjetu eeruudhaan kanaaf mariin taasifamaa jiraachuu ibsan ministeerri muummee Abiy dubbiirra dubbatan keessaa inni biraan ammoo hidhattoota mootii waldhaalummaa ta'an faana lolaa jirraa jedhan ministeerri muummee Abiy dhimma nageenyaaf sosochii hidhattoota naannolee adda addaa keessatti taasifamu laalchisuudhaan gaaffii miseensota mana mariirraa ka'an irrattis ibsa kennaniiru ibsa kennan kanaanis bakka adda addaatti lolaa kan jirru warra mootii waldhaalummaa ta'an faana jechuudhaan ibsan kan lolaa jirru mootota waldhaalummaa waliin namoonni kun hin baratinaa hin yaalaminaa hin qotinaa warra jedhani naannoo tokkotti qorichoota busaa sukkaaraa fi HIV mana qorichaatii baasanii gadi naqan garuu warra uummataaf qabsoofna jedhudha gogaa waraabessaa harkatti ka'atanii rasaasni nun dha'u jecha barnoonni maal isinii godha warra jedhanidha tibba kanammoo waraabessa osoo baatanii deemanii qabne ጅብ ቆዳ እጃቸው ላይ አስረው ጥይት አይመታንም ብሎ የሚታገሉ ሰዎች ትምህርት ያደርግላቸዋል በቅርቡ አንድ ቦታ ላይ የጅብ ግልገል ተሸክመው ሲሄዱ አገኘናቸው ለምን ሲባል ጥይት እንዳይመታ ነው
maal isiniif godha jennaan rasaasni akka nun dhoofneef jedhan jechuudhaan ibsan. Shiftoonni durilleen naannoo isaaniitti bakka ijoolleen itti baratan hin tuqan ture kan jedhan ministeerri muummee warri ammaa warra isaanii gadiitii jedhan. Mootummaan warra hidhatee fi rakkoo jiru karaa nagaatiin furuuf fedhii qaban faana dubbachuuf qophii akka ta'e seeran. Yeroo adda addaatti hidhattoonni mootummaa waliin mari'achuu akka barbaadan mootummaatti jaarsummaa ergu. Ta'ullee mariin jalqabameera jedhee yeroo mootummaan ibsutti ammoo lakkii ana miti garee abaluuti kan jedhu quba walitti qabu jedhan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed qaamoleen mootummaa humnaan kuffisuu yaadan yoomiyyuu 4 kiiloo ga'uu hin danda'an jechuudhaanis ibsan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed qaamolee mootummaa uummataan filatame humnaan kuffisanii kiiloo 4 galuuf hawwan yoomuu milkaa'uu akka hin dandeenye dubbatan. Kun warra gammoojjii jiran qofaaf osoo hin taane warra miila tokkoon gammoojjii miila biraan immoo paarlaamaa keessa jiranis ni ilaallataa jedhan. Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiruu fi lolli biyyoonni lamaan gara wal waraansaatti seenuu malu jedhu bal'inaan deemaa jiraachuu quba akka qabanii fi gama Itoophiyaatiin fedhii waraanaa akka hin jiraannes yaa'ii kanarratti eeran ministeerri muummee Abiy. Himata baay'eetu dhaga'ama, baay'een isaa fudhataman qabu. Uummanni Eertiraa obbolaa keenya akka uummata Itoophiyaa guddachuu kan barbaadu waraanni karoora keenya miti jedhan. Gama biraatiin ammoo Itoophiyaa irratti biyyi weerara geggeessuuf abjuu qabannerraa nu dhaabu hin jiru. Yaaddoo akkanaa tasumaan qabnu namuu onnatee nu yaalu. Qophii ga'aa waan qabnuuf kan qophoofnu ammoo lola hambisuufi jedhan. Tuttuqaan waraanaa qaama kamirraayyuu jiraachuu hin qabu kan jedhan ministeerri muummee tuttuqaan nurratti yoo jiraate garuu deebiin keenya hammaataa waan ta'uuf gama keenyaan namuu lolatti seensisuuf fedhii hin qabnu jedhan. Fedhii nageenyaaf qabnu jechuunis seenaa waggoota 100 darbanii yoo laalle waggaa 7 guutuu biyya ollaa tokko waliin lola osoo hin geggeessin mootummaan jiraate mootummaa keenya qofas jedhan. Gama kaaniin dhimma ulaa galaanaa ilaaluun dhimmi ulaa galaanaa argachuu dhimma jiraachuuf dhiisuu akka ta'ee fi uummanni miliyoona 130 ta'u karreetti cufamee taa'uu hin qabus jedhan. Kana gareen nagaa jaallatu mootummoonni alaa hundi yaada keenya deeggaraniiru. Karaa seeraaf mariidhaan furmaata akka argannu barbaadna. Garuu gaaffiin kun gaaffii sirrii ta'uu hunduu hubateera. Kuni injifannoo guddaadha jedhan. Dhimma hidha haaromsaa kan ilaaleenis hidhi haaromsaa Itoophiyaa ji'oota 6 caalle keessatti xumuramuun rivaaniin muramee akka eebbifamu yaa'ii kanarratti eeranii jiru. Gabaasni